جبريل وجين أبو الرس سلامتا نما قدات ناقيسي جين ربي يا ربي إنيو جين خديجة سلامتا ناقيسي تاجين خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ستين أركا جنان خونو إدامة ويفوتي أسديما جرتي دفنا دكب لبسو إجات جبريل سلامتا في دي سلا يسيد عن دائرتي دبتون روادا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي قدان خديجة سلامتنا قرأ إجي وقوك ربي جيستن كي يسجمان التناهي ما راجي جبريل بر خديجة عاقلة لالمياتي عالمة عاقلة أكسين التسلامتا غافست بفته شيخوتين كينيا أنا الراكتوكو أكسب بيك سلامتان دي بسوسو نتاتي علمي سيلي كيسانا وبدا يشوفين جري وان سنرى الرجرتاني هذا غاري أفدر أكبداني جول وان كش gartanii har'a kun kanatti wanni godhee wakkatee kharaarra darbu kanaa mitiisin ummata gartanii jazaa jannataa barbaadu addunyaa irra ta'e nama biyya lama qabu isin milkii biyya lamaatti isin eeggata addunyaatti istiraahaa raahaa aakhiraatti illee jannata khadiijaa wajjin jannata akka keessa turtan isin irraa barbaadam gusa rasuulillee sallallahu alaihi wasallam khadiijaan dhuftee ogusii nyaata lafa keessu inna allaha tabaaraka wa ta'ala yuqri'u alayki salaama سلامتا ربين غرتي سر قرا اجرا ان اللي سلامتا اچمان تدبل السلام عليكم جبريل لكم واسدابتا ترغو باتوس سلامتا سنجدا جرا هودو جارين مي اكسين تجاب عبد الله لك سلامتا دي بيسوف دمتبر ان الله تبارك وتعالى هو السلام وعليك السلام وعلى جبريل السلام جتبر ها ربي سلامتاني في سلام نو سبرا دفا وعليكم السلام ان جدا موسان gartee inni abbaa nageenyaati nageenyi silaa kaisaati atii fi jibriil salaamataaniif nageenyi sinirraa jiraatu jetteen yoo ilmiin qabaanne eessaa dhuftee akkas jetti haadha babbareedaa akkanaa namni qabu waan gartee rabbi malee namni hin beeyne kanaa wajjin gartee bakka hin taane kufuun inuman ta'u duniyaa ijoolle rabbi sinii katabee jira wallah nama galgala tokko silkii dawwalanii fi naayiroobii kanatti osoo an bira taa'u jiru 1993 waggaa soddomaarra South Sea kanatti soddaa kiyya intala kenneefiitiin sababaa isaa biyya kana dhufean arra mistirrillee haa ba'u an keezis hin qabu ni beeytan sababaa nama saniitiin intala isaa afaan waliin beekanii intala naa qaraasisee guddisee finfinneetti dhufee fuudhee jennaan as dhufee dubbisee osoo hin jiru namni keenya akkanumatti utaangaa jedhanichi kana gad dhufee asitti karaa lamaa kanatti nama 18 wayiitu jira oromoon naayiroobii qubattu gaafa san nama 18 aadam kabiiraa faati irraa tokko akkasi gartee duuba ummata sana agarran xiqqoo daawaa keessa ture achumatti hafeeyyuu anuu duuba waan isin ajaa'ibu osoo nama san bira taa'u silkii itti dawwalan moyyaalirra silkii itti dawwalanii dahaba nagada ziqiyaa nagada namichi ziqiyaa wayii bahee gara Itoophiyaa irraa horii wanni guddaa gad dhufe sila dhaqqabuu qabdaa jedhaniin halkan sana fuudhee Londanii dabarsuu qaba suuqii Londanii qaba abbaa qabeenya gurguddaa hayyee na eegaa jedhee silkii kana lafa kaa'ee Wilson riippoortii jedhanii lookaalii ka biyya kana keessaa warri biyyaa ni beeka Wilson riippoortiitti silkii dha'e biran taabar oduu miti dafaa xayyaara tokko naa qopheessaa jedhee xayyaarri asriidha sa'a 10 salaannee dhufnee bira taa'aa jirra an soddaasaati galgala sana xayyaarri qophaa'ee birrii 90 shilingii gaafasii 90 1993 moyyaalee ga'ee ziqiyaa fudhatee ol deebi yoonni ol deebi'u salaanni maghribaa dabree salaannee dhufnee ishaa jirra haajigaa ishaa deemnaa kayyiin jee masjida sheekha naayiroobiin kun xiqqoo jajjabdu makiinaan kiyyallee makiinaa gurguddaa meniin dhufaa deemaa isin jee masjidni immoo miilaan mana isaarraa daqiiqaa tokko lama jee lakkaa'e daqiiqaa 15 qofa South Sea masjida nuur amma moyyaaleen kiiloomeetira 800 makiina an ofii kiyyaa oofee beeku daqiiqaa 15 caala as dhiyaatteeti ani saaba kiyyaa beeku salaatul jamaa'an daqiiqaa 15 fagaatte baatii murtaa'e duuba halkan sa'aa miliyoonara agas biyya keessa beekamaa dhaqaadhaan cafacafanii karaa irratti ajjeesan
telefoona isaallee fudhanne waan isin ajaa'ibu gaafa san jechuudha. Nama guddaa hagana biyya keessa beekamaa gaafa san Daani'eel Arab Mooyi jedhanii ka biyya kana bulchu kursii Daani'eel Arab Mooyitti namni aanee taa'u isa. Namni birrii shilingii miliyoona 30 miliyoona 50 arraambee oggunni jiru waa'ee guyyaa buusii miliyoona 50 dura lafa kaa'u isa soddaa kiyya kana. Anamma maaltu naa gale wannan kana hunda isinitti himeef edaa duniyaan xayyaaraan fiiganis waan dhaqqabanii miilaan deemanis waa naman dabruutu naa gale yoo duniyaacha ka hijaaba buufnu taate yoo duniyaacha ka shari'aa rabbii kana yatiima goonu taate yoo quraanaa fi diinii rabbi akkanattiin isin bareechine kan borillee gartee marree bakka tokko keenye khalqii biraa taanu taate ofin sobin wallaahi saniinis duniyaan harkattu saniinis qabeenya rabbi siin katabin fuudhuu hin dandeessu. Oromoon keenya maal mamaaka waan qocaa rabbi lafa kaa'e beeyta shimbirree wanni kaan hin fuutu jee cululleen hin fuutu jee eda rabbiin inna allaha qasama bayna akhlaaqikum kama qasama bayna arzaaqikum yaa rasuul rabbi alayhi salaatu wasalaam awwaa tokko bichaan naa gale duniyaa kana irratti isinirraa hin dhaaba wama osoo qara'uu naa gale isinitti himuu dhagaa jirtanii dhagaamaa jira gaaf tokko hawaalaa irraa duraa na yaamte Naayiroobii kanatti hawaalaan na yaamte hawaalaan na yaamteeti 1997 khottu naan jedhan gaafa san dahabshiilee karaa afurii kana niin maallaqa wayii si dhufeeti abbaa himii naan jedhan aboo ani sinuman na yaame nam takka alaan qabu hin beekuun jeen gaafa sana maallaqni doolaara 100 harka kiyya kanaanin 3,700 sharafe shilingii 3,700 1997 jannaan waliin haasaane afaan Soomalee